raajiiwwan yookiin muujizaawwan nabiyyiin keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam godhan kana namni kamuu beeku qaba. Keessattuu namoonni nabiyyiin Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinqii hojjeteera jettanii namoonni gaafatanii fi deebii quubsaa isiniif ta'a jedhe yaada. Dinqiiwwan isaan hojjetan kun heeyyama rabbiitiin qofa kan raawwatanidha. Kana jechuun ofii isaaniirraa kaasanii yookiin gargaarsa rabbiin alatti waan tokko gochuu akka isaan hin dandeenye beekuun dirqamaadha. Muujizaawwan isaanii keessaa muraasa gurra isin buusa. Gaafa tokko mushrikoonni Makkaa mallattoo akka isaanitti agarsiisan gaafatan. Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam heeyyama rabbiitiin gara ji'atti akeekanii ji'a bakka lamatti addaan baqaqsanii gaarri Hiraa jidduu isaatii mul'ate. Dhimmichi kun Quraana keessatti yookaan suuraa Al-Qamar keessatti ibsamee jira. Bokkaa roobsuu fi dhaabuu danda'anii jiru. Yeroo tokko namni baadiyaa tokko gara nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam dhufe sababa hongeetiin beeladoonnii fi namoonni akka miidhaman itti hime. Rabbiin bokkaa akka isaaniif roobsuun akka isaan kadhatan gaafate. Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam harka ol qabanii du'aa godhan. Osoo isaan minbara irraa hin bu'in duumessi walitti qabamee bokkaan cimaan roobuu eegale. Torbaan guutuu roobee yeroo lammatas namichi kun dhufe roobni roobuu irraa kan ka'e rakkoon uumamuu himnaan nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam ammas du'aa godhan. Yeroo kana bokkaan magaalattii irraa ka'e naannoo isheetti roobuu itti fufe. Mukni isaaniif ni ajajama. Namni baadiyaa tokko ragaa nuubaaf isaan gaafannaan nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam muka fagoo jiru tokko waamnaan mukichi lafa qotee of duraa deemaa dhufe fuula isaanii dura dhaabbate ragaa bahomsaa erga kenneefi booda bakka duraan turetti deebi'ee jira. Quba isaanii jidduutti bishaan maddisiisanii jiru. Yeroo waraanaa fi imala sahaboonni bishaanitti rakkatanii turan nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam harka isaanii qodaa bishaan xiqqoon keessa jiru keessaa yemmuu kaa'anii quba isaanii jidduutti bishaan madda guddaa ta'e yaa'ee namni hundi irraa dhugee ittiin wudu'ate. Kun yeroo adda addaatti irra deddeebiin ta'ee jira. Waan garagaraa fuulduratti ta'uun ni beeku. Akkasumas waan isaan booda ta'u hedduun kan akka bal'ina mootummaa Islaamaa mormii yookaan fitnaa uummata keessatti uumamuu fi mallattoolee qiyaamaa hedduu dubbatanii jiru. Isaanis dhugoomaniiru. Nabiyyiin keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam muujizaawwan yookiin dinqiiwwan hedduun hojjetanii jiru. Kutaan kan isiniif dhiyeessu ta'a. Kutaa lammaffaan itti fufa. Namoonni miseensa hin taane kun mana gurbaa qaxaleeti. Miseensa ta'uun hin dagatinaa. Jum'aa milkii isiniif haa ta'u.